وهيانا كتي الفتوس التبي ونكو ما نكت ستجوب دبي جلالان سجادو أتو كفر كبدا مكرا جبتي أني أتنكو Ijoollummaa kootti ture kan jaalalli sirraana qabe ni yaadatta abdiisaa barattoota 69 kutaa keenya keessa ture. Isaan kana hundumaa keessaa ati barataa qaxalee amalaa fi naamusa gaarii qabdu ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko anas ta'e barattoota dubartootaa gara biraa ija keen ol qabdee ilaaltee hin beektu. Yeroo boqonnaa sitti siqeen haasa'uuf barbaadullee ati eeyyamamaan taatu. Hinumaa dubartoota daree keenya keessa jiran keessaa anaan qofatti waan na jibbitu natti fakkaata. Atis hanga kanaatti yaadaan waan bilchaatte waan hin taaneef guyyaa tokko na jaallachuu dandeesseedheen abdii fi obsa guutameen jaalallin sii qabu itti naaf dabalaa bule. Guyyaa tokko si aarsuudhaaf jedheen barsiisaan daree keenyaa yeroo maqaan waamu lakkoofsi koo ta'uun ga'een lakkoofsi 3 yeroo waamamu kan kee irratti na dhowwaadhe. Atis naatee daree keessaa baate. Abdiisaa koo dhugumatti guyyaa kana akkamittan irraanfadhaa. Ijoolleenis guyyaa sanaa kaasee siitiin leensee jedhanii si waamuu anaan immoo abdiisaa jedhanii na waamuu jalqabani. Jaalala koo sitti madhuu baadhuu fi dubartiin dhiiraaf jaalala dhiyeessuun waan hin baratamne waan ta'eef akkan si jaalladhu garuu sirriitti na hubatteetta. Ijji kee garuu kana hundumaa siif hin eeyyamne. Yeroo na argitutti battalatti ni naati. Anis ta'e jedheen ija kee hordofa. Hiriyoonni koos yogguu ati dabartu dhufee naan jedhanii gurra kootti na asaasu. Anis yeroo sanaa kaasee si haalaluuf hin qophaa'a. Maaliin godha garuu ati ni sodaatta. Afaaniin baafadhee si gaafachuu immoo nan sodaadhe. Jaalala keetiinis miidhamuu nan jalqabe. Hiriyoonni kee yeroo kana baranitti barataa cimaa waan turteef faayidaa gara biraadhaaf waanan sitti siquu barbaade se'anii fedhii gara biraa akka naa guutuu fi barnootatti akka na gargaaran natti mani. Ani garuu abdiisaa koo kaleessa si dhokseera har'a garuu si dhoksuu hin danda'u. Nan si argadha sedheen abdiin qabu garuu dhugaa jirtu kanaaf beektuuf xalayaa koo siifan barreessa. Hiriyyaan kee bilisaan yogguu sanaa waan sitti inaafuuf anatti siiqe. Yeroo hedduus na faana taphachuu fi na shalaluu akkanumallee bakka ani argamutti na barbaadee argamuu jalqabe. Haaluma kanaanis akka inni baay'ee na jaallatuu fi jireenya isaa gara fuulduraa na waliin jiraachuu akka fedhu deddeebisee natti hime. Jaalalli kan koo garuu kan kee waan na keessa jirtuuf isaaf guyyaa tokkollee ishi jedhee deebisuu feene. Haa ta'u malee guyyaa tokko dirree mana barumsaa duubaa muka baargamaa baay'een keessatti argamu keessatti otuun dubbisaa jiru achitti na qo'achiisu jalqabe. Yeroo dheeraa fi walitti maxxannee waan dubbisaa turreef yeroo ta'e booddee miiraan taane keessan gale. Inni garuu kana hundumaatti qophaa'ee waan dhufeef ta'e jedhee deemsa koo hordofaa ture. Yeroo kanatti uffata kootii yuunifoormii isaa ofirraa baasee afaan kootti cuqqaale. Iyyuus waan hin dandeenyeef wanta barbaadu anarratti raawwate. Guyyaa sanaa kaasee anis kabajaa fi ulfina ofiitiin qabu nan dhabe. Innis guyyaa sanaa kaasee hinumaa inaaffaaf malee jaalalaaf waan nan barbaanneef na maddii hin dhaabanne. Isa dur barnoota illee na qo'achiisu nagaa waaqayyoollee na gaafachuun itti ulfaachuu jalqabe. Waan kabaja koon harkaa fudhateef malee isa jaalladheen yookiin natti tolee yookiin natti bareedee miti. Akka inni wanta kana narratti raawwates hiriyoonni isaa hundinuu magaala keessa dubbii ho'aa godhanii afarsuu jalqabani. Qumni namoota naannoo jiranis anarratti galagaluu jalqabe. Garuu maalan godhaa waan hundinuu takkaa ta'e wanti duubatti deebi'uu danda'amu hin jiru. Sababa salphina koo sanaaf barumsan dur haamileetiin baradhullee akkan itti ashoofu na taasise. Abdiin jireenya koo hundumaa waan kufe ta'e natti argame. Jireenyi koos akka waa'ee hin baafnee fi kanaan booddee ani nama kamiifiyyuu akkan taate godheen of lakkaa'uu jalqabe. Haaluma kanaan utuun jiraachaa jiruu barnoonni koo kutaa 10 qorumsa maatirikiis nan kufe. Imalli koo isin waliin hin qabu saddaan citte. Kaanillee haafu dur guyyaa guyyaattin si arga ture. Har'a garuu guyyaattillee al takkaa si arguun dadhabe. Miirri koo baay'ee natti jijjiirame. Nama hundumaas nan jibbe. Amalli koos natti jijjiirame. Maal godhuu takkaan ta'eoo. Akamada kuba yaani gara kube kalbiidhaan siin arga abdiin gara sobe inni maan arjaase yaada keenga gabe afuuraan baafadha irree ballee dhabe.
saniin booddee maatiin koo qarshii walitti buufatanii biyya Arabaa akkan deemu murteessani. Anis biyya kana keessa taa'ee uummata kanaan of ilaaluurra achi deemeen nama nan beekne biyya hin beekne keessa jiraachuu naaf wayyee jedheen murteesseen gara biyya Kaataaritti imala koo eegale. Jireenyi biyya ormaas garuu akka ani yaadinatti hin taane boqonnaan dhabe. Inuma haati manaa bakka ani galee sun baay'ee na rakkisti. Guyyaa guyyaan waan tolu waan badaa gooti, waan badimmoo waan tolaa gooti. Arrabnii fi dheekkamsi ishee haamilee koo gadi buuse. Abdiin lafa kanarraa qabus hammaachaa natti dhufte. Jireenyi koo kun haaluma kanaan hanga dhumaatti kan deemtus natti fakkaate. Haala kanaan utuman jiruu waggaa tokko walakkaan hojjedhe. Otuman hojjechaa jiruu bilisa afaanaa karaa feesbuukii walitti haasa'uu jalqabne. Innis kutaa 12 akka barachaa jiruu fi si waliin ammayyuu akka wal dorgomaa jirtanii fi barattoota cimtoota akka taatan natti hime. Karaa feesbuukii friend request siif ergullee ati na fudhachuu hin dandeenye. Bilisa afaana garuu guyyaa guyyaa walitti haasa'uu jalqabne. Bilisaanis hiriyaa taanee akka fufnu achumaan na gaafate. Anis kabaja koo fudhateeraatii hinumaa kanaan booddee maaliin godheedheen tooleen jedhe. Waliin haasa'uu, odeessuu, waliif bilbiluu, waliif barreessuun amala keenya guyyaa guyyaa ta'e. Dhuguma hinna jaallata se'een qarshiis erguufii jalqabe. Atis erga ani deemee yaanni sii galee na jaallattuu jalqabde fakkaata. Dubbii anaaf bilisaa gidduu jiru hordofuu jalqabde. Guyyaa ta'es maqaa feesbuukii ani hin beeknee fi hiriyaa koo hin taaneen jabaadhu qarshii waliif erguu jalqabdaniittu jettee naaf barreessite. Dhugumatti namni kun nama biraa hin ta'u. Waan akkasiis addunyaa kanarraa namni naaf barreessuu danda'u hin jiru. Akka bilisaan hiriyaa biraa biyya akka qabus natti himtee turte. Ani garuu waan friend request karaa feesbuukiin qabu sana naaf hin deebisne baay'ee sitti qabameen ture. Kanaaf karaa miseejii maqaa ani hin beekne sanaan naaf barreessitu sana siif deebisuuf guyyaa tokkollee yaalle. Yaanni koo gama keetii yaanni koo si biraa gama koomlee bilee jalaallee biraa ogaraa nuuf sadabee dhuga malee taraa dhuga malee taraa. Guyyaa tokko hiriyaan kee kan biraa Leencoon akka Abdiisaan baay'ee na jaallatu natti hime. Garuu iji sodaansaa ammayyuu akka isa hin dhiisnee fi yoomiyyuu akka isa dhiisuu hin dandeenyees natti hime. Baay'een gadde. Hojii bilisaa otoo yaadadhu Leencoon dhugumatti akka na deeggaruu dhufee fi bilisaan hiriyaa gara biraa akka inni qabu sirriitti natti hime. Leencootti icciitii kee tokkoon dhoksituu fi walaloo fi xalayyaawwan adda addaa ati kadhanaaf hin ergine garuu barreessitee mana keesse barullee kee irratti illee barreessite suurallee kaasee naaf erge. Yogguun kana hundumaa laalu boo'ichii fi gaddi guddaan natti dhagahame. Asii bilisaan sobee nansi jaalladha naan jedhee qarshii narraa guura. Ati achi teessee jaalala koo natti dubbachuu dadhabde anis sirraa fagaannaan kobbee fi dabtara kee irratti katabda. Dhuguma ati barataa cimaadha. Sin jaalladha jettee arraba keetiin dubbachuuf naman ariifanne. Keessa kee sirriitti waan beekuuf Leencoon tooftaa tokko naaf male. Bilisa faanaa yogguma sanarraatii kaasee akkan addaan kutuu fi jaalala isaa dhiisu natti hime. Akkan gara jabaadhee siin gaaffii jaalalaa si gaafadhu na godhe. Anis karaa feesbuukii maqaa gara biraa sitti dhufeen adda na goote. Eenyummaa koo sitti himeen xalayaa yoo xiqqaate fuula 3 ta'uun wanta jiruu fi dhugaa jiru keessa koo jiru sitti himeen afuura koo baafadheen sitti obbaafadhe. Akamada kuba yaani gara kube kalbiidhaan siin arga abdiin gara sobe kimi manarjaasi yaada kenga kabe afuuraan baafadhe hirriballee dhaabee. Yaa abdii koo atis garaa natti hin jabaanne tole anuu nan si jaalladhaa garaa koon natti jabaate malee ija koon na sodaate malee naan jette. Boo'ichi jaalalaa guyyaa sana boo'e gammachuu haa ta'u gadda haa ta'u walii isaa hiyyuu sirriitti hin beeku. Gaddadha akkan jenneef naman umurii koo guutuun jaalladhuun argadhe. Gammachuudha akkan jenneef immoo an abdii kutadheen biyya ormaa kan hin jiru kabaja koollee nama hin qabanne nama gadoof buusee kanaan booddee nan gammada jedheen abdii ofiif hin laanneen ture. Amma garuu haalli koo gonkumaan jijjiirame. Ilaalchi koos ni guddate. Walii galtee koo waggaa 2 akkan xumureen biyyatti galuus nan murteesse. Biyyas dhufees wal arginee waliin haasa'uu jalqabne. Abdii isaa koo baay'een si jaalladha. Kana hundumaa yeroo wal arginuu fi waliin haasonutti ati waan tokko narratti raawwachuu hin barbaanne. Jaalalli koo hinumaa kan daangaa hin qabne naaf taate. Umurii ijoollummaa kanaan akka nama guddaatti yaadda. Jechi sammuu kee keessaa ba'us akka nama piroofeesara ta'ee kitaaba qopheessaa jiru waan sammuu koo keessa kaa'aa jirtu natti fakkaata. Abdii koo garuu kana hundumaa inni si barsiise hiriyoonni kee keessumaa bilisummaan jechi gaarii fi wanti gaarii dhaabbiin gaarii fi hojiin gaarii harka isaarraan argamu. Haati keessiin otuu lakkuu deesseetti ta'e biyyi kun meeqa akka jijjiiramtu jedhee yaada ture. Walitti deebi'uu keenyaan garuu bilisummaan ammas guddaatti naafuu jalqabe. Kan inni yaadu akka ati qarshii narraa barbaaddee qarshii narraa nyaachuuf natti siqxetti fakkaata ture. Garuu yaa abdii koo
ati meezoo tokko na gaafattee hin beektu, yoo na gaafattes ani siif qarshii miti lubbuu koyyuu nan laadha ture. Abdii koo yoom ati nama akkanaa taate faayidaaf nan barbaanne na miidhuufis natti hin siqne, hinuma biyya hambaatii akka kennaatti moobaayiliin siif fidee dhufe hin ta'uu ani hin barbaadu obboloota keef kenninaan jette. Abdii koo olmaa kana hundumaa yoomiif akkamittan dagadhaa? Anaaf abjuu natti taate dhuguma namni akka kee lafa kanarra hin jiraa laata? Haaluma kanaan jaalala keessatoo jirru bilisaan hojii nuun adda baasuu hojjechuuf sharrii guddaa tokko eegale. Abdii koo suuraan suni dhugaa miti. Ergan ani biyya hambaatii dhufee isa faana ciisee waan akkasii raawwachuu miti nagaarree sirriitti san gaafanne. Abdii koo yogguu sanatti ani hin barre malee suuraa kan kee suuraa nama biraa waliin akka ati nama biraa waliin ciiste godhee anatti argisiise. Anis yeroo sana waan hin barreef dhugaa si hin amane. Hinuma ati qaama koo tuquu dhiisuun kee gaaffii natti waan ta'uuf dhuguma mucaan kun waan na hin barbaanneef immoo waan nama biraa faana ciisuu fidheedheen shakkii guddaa sirraan qaban ture. Ati garuu nama qulqulluu turte. Dhugaasaa garuu lamaan keenya gidduutti bilisummaan akka nuti waliin jiraannu waan hin feeneef hojii sharriisaa kana hojjete. Abdii koo ati amma eessaa fi bakka kam akka jirtu maalirra akka jirtu ani hin beeku. Erga wal arginees erga walitti haasofnees waggaa toroof hin dheera. Ani kunoo abdii ati yeroos natti horteen biyya koo dhufee biyya koo keessa jiraachaan jira. Dhugumatti otoo ati yeroos abdii naaf hin laanne ta'ee biyya koo dhufuuf yaadan qabaadhuun ture. Hiriyoonni koo hedduu biyya hambaa jiraatan haala kanaanis kumaatama. Ergan sirraa adda bahee toles haa badus jireenya jaarrachuu nan qabeedheen atis erga abdiin irraa kuttee walitti dhufeenyi keenya walirraa fagaatee jireenya xiqqoo horadheen suuqii xiqqoo banadheen bultiin ijaarradhee naaf milkaa'uu baatus mucaan koo maqaan ishee Seenaa jedhamtu godhadheen mucaa koo waliin jiraachaan jira. Abbaa manaa koo waliinis amala isaa waan hin dadhabeef waliin jiraachuu hin dandeenye. Isarraas adda baheen jira. Abdii koo bakka jirtu hundumaatti nan si eebbisa. Dhugaan guyyaa sana bilisummaan nurratti raawwate garuu kana fakkaata. Ati hanga yoonaa dhugaa kana hin beektu. Hiriyoonni kee tarii sitti himuu danda'u ta'a. Anis hedduu isaaniitti si haa ga'uudheen itti meen ture waan ta'eef. Abdiisaa koo yoggus anaaf si kan gargar nu baase hubannoo waa'ee footoo irratti dhabuu keenyadha malee otuu akka har'aa ta'ee eenyuyyuu bilisaatiin namni dhagahu hin turre. Anaafsis jireenya keenya hodhifannee jiraanna jedheen abdiin qaban ture. Abdii koo bakka jirtu hundumaa irratti nagaanaaf ta'e. Ani Leensaan mucaa koo waliin nagaa kooti. Jireenyi koos sababa ati guyyaa sana abdii na keessatti horteef abdii godhadheen gammachuudhaan jiraachaan jira. Siifis akka ati gammachuu guutuun jaalala godhattee maatii kee waliin jiraattu abdiin qaba. Waaqayyo jireenya kee hundumaas siif haa eebbisu. Hiriyaa fi jaalallee kee duraanii Lalisee Abdannaa magaalaa Gimbiirraa. Hiriyaa koo fi jaalallee koo duraanii kan turte amma bakkaa fi eessa akkati jirtu kan ani hin beekne Abdiisaa Tashoomeef nagaatti. kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenyiif jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha dhalayyaa guyyaa har'aa obboleettiin keenyi Laliseen kan nuuf ergiteetti akka bohaartanii fi irraa barattan homaa shakkii tokko hin qabu. Laliseen hiriyaa ishee jalqabaa barataa qaxalee ta'ee kutaa 9ffaa irratti jaalalaan itti siquu barbaadde. Baay'ees jaallattee waan turteef inni faaratti laachuu dhabuutiin hiriyaansaa bilisaan Laliseetti siqee durbummaa ishee harkaa fudhate. Ergasiis isheen abdiin jireenya ishee qabdu irraa hir'atee gara biyya hambaatti imalte. Ergasiis deebisee bilisaan qarshii irraa fudhachuutiin ishee sossobee waan hin taane irratti gochuudhaan jaalala keessa galche. Hiriyaan isaanii Leencoon haala mijataa ammas Abdiisaa fi Leensee gidduutti uumeen Leenseen irra deebitee jaalallee ishee Abdiisaa gaaffii jaalalaa gaafattee innis baay'ee akka ishee jaallatuu fi akka walitti deebi'uu danda'an itti himanii jaalala isaanii isa lammaffaa eegalan. Haa ta'uutii ammas bilisummaan hojii sharriisaa itti fufee suuraa Abdiisaan nama biraa waliin otuu wal hungatuu suuraa ka'ee fi Abdiisaaf immoo suuraa akka innii fi Lalisee waliin jiran agarsiisuu yeroo dhiyootti kan ka'an itti agarsiisee Abdiisaas amansiisee Lalisees amansiise. Yeroo tokko tokko hiriyoonni gidduu keenya galanii hojii akkasiillee ni raawwatu. Inaaffaarraa kan ka'e kun ta'ii jireenya keenyaa keessatti waanuma jirudha. Hedduu keessaniinis seenaan akkasiis mudachuu danda'a. Laliseen seenaa kana nuuf qooduu keef guddaa galatoomi jenna. Xalayaan kun akka Abdiisaa dhaqqabu homaa shakkiin qabu. Laliseedhaan jajjabaadhu, jireenya keessatti qorumsi ni argama. Namni dhugaa qabate immoo Waaqayyo waliin jira. Waaqayyo siif mucaa kee nagaa haa